daawwattoota keenya nageenyi badhaadha torbeen keessan akkam ture egaa nagura bareedaadha egaa yeroo ammaatti AMN Plus biyya faayamtu miidhagduu daawwata turizimii kan taate Baaleetti argamee jira egaa Baalee keessaa immoo Roobeetti argamna godina Baalee keessaa iddoowwan garaagaraa daawwatamanii iddoowwan hawwata turizimii ijaaf qalbii namaa hawwatan hedduutu jira egaa nuti isuma daawwachuu fi kallala jirtan kun tuuta gaazexeessootaati tuutni gaazexeessootaa kun imala dheeraa taasisuudhaan karaa magaalaa Roobeetti dhufeetti kan jiru guyyaa ayyaana turizimii addunyaa sababeeffachuudhaan egaa tuutni ilaalaa jirtan guutummaansa kan Baalee daawwachuuf jirudha jechuudha. Baalee eessa deemaa jirra amma imala eegallee jirra magaalaa Roobee irraa bahuudhaan eessa deemuu fi maal daawwachuu fi maaltu daawwatama haala kamiin immoo daawwatama Baalee keessa maaltu jira kan jedhu ija kaameeraa keenyaan kan isin daawwachiisu ta'a isin garuu akka xumura sagantaa keenyaatti waliin turtanii iddoowwan hawwata turizimii Baalee keessa ijoo ta'anii ilaalaa daawwachaa immoo bashannanaa bohaaraa dilbata keessan waliin ni dabarsu jechuudhaan filannoo keessan AMN Plus sagalee dhalootaa godhachuudhaan waliin turanii affeerraa keenya kabajaati maarree bohaaraa bashannanaa Baalee daawwannaa nu faana tura. Egaa daawwattoota koo an qorra isaan dandeenye utuu isin argin silaa konkolaataa keessatti gwaantii harkaan kaawwadhe amma haga ta'e qorri isaa anarraa ittisa jechuudha haga ta'e jechuudha garuu saannatee hedduu qorra egaa sila seensa isaa argitanitti amma immoo karaa irratti buuneerraa kan imalaa jirru meetira 3,000 ol fagaanneetu amma iddoo ta'e isin geessuuf hin jira kottaa dhufaan. Egaa daawwattoota saanaatee bakka diriiraa yookiin immoo diriiraa lafarraa kiiloomeetira 3,000 ol fagaatee jira meetira 3,000 haga 4,377 gidduutti kan argamudha. Egaa harri isin fuuldura keessanitti yookiin immoo dudduuba kootti argaa jirtanii hara saannatee bira geenyeetu kan konkolaataa keessaa buune. Egaa saannateen wantoota garaagaraa qabatteeti kan jirtu bineensonni jiru biqiloonni garaagaraa mandhalee ta'an jiru kana malees immoo laggeen hedduu akka isheen qabaattu kan nu odeeffanne amma immoo haroo arganneetu kan nu konkolaataa keessaa buune. Haroon ilaalaa jirtan kun haroo saannatee jedhama. Egaa yeroo malaalamuyyuu baay'ee namatti tola harrisaa qilleensi isaa silumaayyuu qabbanaadha iddoo kana dhuftanii yeroo daawwannaadhaaf dhuftan daawwattoota keenya jaakeettii fufurdaa uffattanii akkasumas immoo danda'ame shurraaba irratti uffattanii akka koo kana akka qorrisin irri kunneef jechuudha yookiin akka qorrisin irra rakkisneef jechuudha anillee haga danda'e ofirraa ittisuuf yaaleera. Egaa hara kana biratti namoonni garaagaraa dhufanii ni daawwatu. Mee yaallu laata akka nan fudhanne garuu asiin waan danda'amu natti fakkaatu achiin gorree yaalla. Aduun xiqqoo ishee ba'aa jira. Xiqqoo yeroo aduun ba'u asitti baay'ee nama gammachiisa maaliif iddoo isaa baay'ee qorra waan ta'eef tarii achira yoo yaabbadhe nan kufaa laata daawwattoota koo maal jettu nan kufa. Hara sannatee egaa iddoo kana wanti dhabame hin jiru dhagaan isinatti asitti argaa jirtan iyyuu daawwattoota keenya akka dhagaa iddoo biraa jiran miti addadha qorras waan ta'eef natti fakkaata irra keessa isaatti biqiloota xixiqqoo irratti bibbiqilee jira sun immoo daran akka inni faayamu akka inni miidhagu taasisaa as keessatti kunoo biqiltoonni yookiin immoo biqiloonni xixiqqoon garaagaraa magariisa ta'anii keessatti bibbiqilaniitu bishaan isaa calqaadha asii gadi yeroo laaltanu baay'ee namatti tola
baay'ee hawwataadha gaddoo kanatti dhufanii turistoonni suuraa ka'uu akka kofanaa amma kun dhagaarra yaabbatanii akka barbaadanii hara kana biratti suuraa ka'uu bashannanuu viidiyoo garaagaraa of wara gamatti argitanii itti namaallee iddoo malaalee iddoo dhiisuun qabu egaa baay'ee namatti tola ammas in eegalle malee hin fixne haga gaara saannatee yookiin immoo ol keessa meetira 4,000 ol ga'u iddoo daran diilalla'u sana deemuuf jirra gaazexeessitoota miidiyaalee garaagaraa dabalatee namoonni hedduun akkasiin ilaalaa jirtan daawwataatu jiru egaa nutis daawwachiisaa jirra bashannanaa jirra gaasni KMN Plus waliin qophii keenya imaltuu Finfinnee guyyaa har'aatiin bashannanaa buhaaraa imala keessan baalee godhatanii Oromiyaa miidhagduu daawwachaa akkasiin jirtan abdii guddaadha kan qabnu ammas imalli keenya akkuma itti jira Oromiyaa biyya gootota egaa daawwattoota harri kun harumaan silasiin jedha hara saannateeti ani garuu natti qorraaraa harri kun baay'ee miidhagaa waan ta'eef qulqulluu waan ta'eef keessisaa garuu baay'ee diilalla'a oh my god baay'ee diilalla'a firiijii bishaan firiijii jedha bishaan firiijiitiin baay'ee miidhagaa biqiloonni xixiqqoon as keessatti bibbiqilanii magariisa waan ta'aniif ifti aduu yoo asii gaditti ba'u bareedina addaa fi miidhagina addaa kennee fi baay'ee miidhaga keessisaa jechuudha turistiin as dhufuu dhiisuu hin danda'u ani iyyuu hanga har'aatti dhufuu dhiisuu kootii fi nan gaabbe Baale bu'aa biyya loowwanii Oromiyaa kiyya lalisuu biyya dhadhaa qabdu aannanii egaa maal biyya dhadhaaf biyya aannanii ture baddaa baalee jirra baaleen biyya hawwata turizimiitiin badhaateedha maal qabaatte maal dhabdi bineensonni jiru gaarreen garaagaraa jiru keessumattuu immoo iddoo ammaa baddaa baalee keessatti saannatee irra jirra saannatee kana keessaa immoo iddoo addaa iddoo nama nuti dhaabbannee daawwachaa jirru kuni garba gurraachaa jedhama egaa hara garba gurraachaati kan daawwachaa jirru harri kun gaafuma ilaaltanuu baay'ee miidhagaadha egaa osoo immoo sirriitti dhuftanii daawwattanii yookiin immoo qaamaan ta'e immoo miira as jiru qilleensa isaa qorra isaa dabalatee wantoonni ilaalamanii dhagaan garaagaraa yookiin immoo gaararraa kaasee wanti isa marsee jiru yookiin wanti hara kana marsee jiru baay'ee akka inni hawwataa ta'u taasiseeti kan jiru gadi fageenya qabaa haroon garba gurraachaa kuni gadi fageenya yookiin immoo dhagaa hedduudhaan uumamaatiin tabba uumamaatiin yookiin immoo tabbaan marfamee jira waan ta'eef achi gidduutti argama viyuun isaa yookiin immoo ilaalchi isaa akka inni bareedu taasiseera jechuudha garbi gurraacha egaa haroowwan 56 saannatee yookiin immoo paarkii biyyaalessaa gaarreewwan baaleetti argaman keessaa kun haroo isa tokkodha jechuudha dabalataan egaa kana malees immoo laggeen hedduu qaba laggeen 40 olii fi iddoon kun madda ta'eera jechuudha baay'ee namatti tola ammas daawwannaan keenya itti fufeetii kan jiru namoonnis daawwachaa jiru turi miidiyaalee garaagaraa akkasumas namoonni daawwannaadhaaf dhufan ammas itti fufuun daawwachaati kan jiru maareenis daawwannaa keenya itti fufneetii kan jiru taanee immoo eessa deemnaa kan jedhu yoo nu hordoftan kana guutummaatti argattan ta'a ammas turtiin keessan KMN Plus qophii imaltuu Finfinnee keenya waliin haa ta'u. Hayyee amma iddoo nuti itti argamnu eessatti argamna? Tulluu Diimtuu miti? Tulluu Diimtuu bakka ol ga'iinsa meetira 4,377 egaa Baaleen homaan dhabne
ol ka'iinsa guddaadha bineensota bosonaa akkasumas immoo reeptaayilota dabalatee simbirroota hedduutu argama laggeen haroowwan hedduutu argama egaa iddoo kanatti qorri isaa cimaadha akka carraa ta'ee egaa hammoomaan jedhu tuusni daawwannaa kunoo haala kanaanii daawwataati bashannanaa jira baaleen daawwatameen quuftu ammas itti fufnee kan daawwannu ta'a itti fufnaa miti. Baay'ee namatti tola kun waanuma dubbatamee dhumu miti egaa amma ol ka'iinsa lafarraa meetira 4370 ol fagaannee Tulluu Diimtuurra jira. Tulluu Diimtuun egaa dheerinaanii akka Itoophiyaatti tulluu lammaffaadha. Iddochi baay'ee qorraa baay'ee namatti tola hawwataadha bareedaadha. Gaarreen wantootni fuulduratti ilaalaman hurriidhaan guutameeti kan jiru baay'ee hedduu hawwata. Egaa naannoo kanatti kan argamu baay'inaan biqiloota gaggabaaboodha. Haa ta'us malee garuu paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee kana keessatti baay'inaan bosonni dhedheeroon jiru, bineensonni jiru kanneen akka jeedala diimtuuf gadamsa baddaanii jiru, mukkeen kanneen akka gaattiraa fi heexoollee ni jiru. Maal kana qofa wantoota hedduutu jira. Egaa iddoowwan turistiin dhufanii asitti iddoowwan turistiin dhufanii daawwatan keessaa inni tokko Saanaatee yookiin gaara Saanaatee irraa turistonni hedduun dhufuun kan daawwatan iddoo kana. Egaa nutis keessummaa tokko qabna. Isaan wajjin immoo turtii muraasa kan goonu ta'a. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Hayyee galatoomaa egaa mee wal haa barru eenyu jedhu? Ani Garramuu Mabraatu jedhama. Paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee keessatti gaafatamaa damee turizimiiti. Egaa amma gaara Itoophiyaa irraa lammaffaa ta'ee dheerina lammaffaa qabu turre jira. Inti Tulluu Diimtuurra jira. Ol ka'iinsa lammaffaa irra jira. Akka ogeessaatti immoo waa'ee paarkii biyyoolessaa gaarreen Baalee keessumattuu Tulluu Diimtuu kana maal jettu? Egaa amma paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee keessa jirra. Iddoon adda isaa immoo Saannatee inni dhumaa immoo iddoo adda ta'e iddoon kun Tulluu Diimtuu jedhama jechaadha. Tulluu Diimtuun kun kallattii kibba biyyattii keessatti sadarkaa lammaffaarra jira ol ka'iinsa meetira 4,300 fi 77 qaba. Inni tokkoffaan akka biyya keenya kan beektan ta'a Raashdash akka jedhamu 4,620. Kuni amma ol ka'iinsan lammaffaa ta'uu isaatiin waan nama ajaa'ibu. Konkolaataan kiiloomeetirii 34 giddu galeessan meetira 4,000 irra kan deemu Afrikaa keessatti. Isa dhaga'een ture wanti adda godhu jira jedhanii. Maaliif kiiloomeetirii 4,000 irra konkolaataan deemu Baalee keessas biyya keenya keessa illee jiru jechaadha. Tulluu hedduu kan biyya keenya illee Afrikaa illee kan laalta yoo ta'e akkasuma dhaabbataadha. Kuni pilaatoon akkuma laaltu diriira. Baddaan Baalee kun gara iskuweer kiiloomeetirii 1,000 kan addaan ifamee yookaan bal'ina qabu jechaadha. Kanaaf naannoo hormoonni irraa wanni iddoo soqomaa inni yeedala fardaa sitti argama. Baddaa kana yeedalli fardaa biyya keenya keessa naannoo iddoo torbatti argamti. Kanneen keessa parsantiin baay'een kan jiru Baddaa Baalee keessa jechaadha. Baddaa Baalee kana keessatti kan soorattu immoo tuqaa fi hantuuta. Tuqaa fi hantuuta 47 jira. Isaanillee bineensota as keessatti argaman. Hoosiftoota as keessatti argaman keessa tokko jechaadha. Kan biraa tuqaa fi hantuunni kun naannoo kanatti lafa kana innaa qotu bishaan akkuma salphaatti akka ruuraan hin deemne boolla adda addaa qotee meetira 850 mara ka'utu jira jechaadha. Bishaan asitti gufamu kun immoo maal godhaa? Haroowwan baddaa kanaa 53 ol kan ta'an bonaaf ganna kan jiranii fi yeroo rooba immoo hanga 200 kan jirudha. Isaan kun immoo laggeen 40 ol keessattuu uummanni gajjallaa kan fayyadaman miliyoona 30 ol kan ta'an jallisiin haa ta'u ifaan haa ta'u karaa adda addaa kan fayyadaman burqaan isaanii kaminni haroowwan baddaa kana jechaadha. Deebisee jallisiin adda addaa fakkeenyaaf ji'a kana muummichi ministeeraa dhufee jallisii walmeel eebbisanii jiran. Jallisii walmeel kun ka'umsa eessa Baddaa Baalee kan asii jechaadha. Kan Baddaa Baalee waan hin dhaga'e kan biraa maalidha? Mukkeen waa'ee mukkeenii dhaga'eera. Mukkeen naannoo kanatti immoo argaman gaggabaaboodha. Waa'ee biqiltuu walumaa galatti haasa'uu fi biqiltoota gosa 1,000 fi 660 jira. Kanneen keessaa 32 biqiltoota paarkii Baalee keessa qofa argamanidha. Egaa naannoo 3,400 oli
biqiltuun guguddaan hin jiru. Kun sababa guddaa lama qaba. Inni tokkoffaan rooba keessatti dhiibbaa keessaa qaba. Lammaffaan immoo sababa laati. Internal and external factors kan jennuun jechaadha. Inni keessaa maal inni akkuma salphaa ta'etti soorata isaanii yookaan immoo fossilsiisan deebisuu hin danda'an. Maaliif wantoota bu'uuraa biqiltoota barbaachisan ifa aduu bishaanii fi qilleensa kana keessaa qilleensi as keessa akka barbaaddetti biqiltoota mijaa'aa miti. Maaliif bishaaniin guutamaa no space for air kan immoo qilleensa bakkeen hin jiru bishaan kuusee jira jechaadha. Inni alaamoo maa inni sababni alarra jiru maa inni bubbee cimaatu jira. Halkanii guyyaa isa kabala jechaadha. Akka salphaa ta'etti biqiluu hin danda'u guddachuu hin danda'u miciree ta'ee argamaa jechaadha. Kanaaf baddaan baalee kuni sababa irraa kan ta'e naannoon pilaatuu saannatee kuni akkasitti argamaa jechaadha. Egaa mee tuuristoonnoo amma egaa tutaan dhufne egaa daawwattoonni keenya illee daawwachaa jiru. Hagam dhufanii daawwatu daawwattoonni koos immoo dhufanii akka daawwatanuu fi maal nuun jettu waan haasaamee dhumu miti waan ta'eef daawwatame maal jettuuni? Baay'ee gaariidha gaafii gaariidha. Egaa baddaa baalee kana yookaan immoo paarkii biyyoolessaa gaarreewwan baalee daawwachuuf wanti nama daangessu jiru qabeenya guguddaa bakka afuritti illee ilaalla. Amma hawaasofni ji'allee fudhachuu danda'a. Inni tokko haala teessuma lafaati. Ol ka'iinsa meetira 1400 hanga 4377 kan jiru Tulluu Diimtuudha jechaadha. Inni biraammoo maa inni haala qabeenya biqilootaa faciisa biqilootaa mukkeen akka taruura birbirsa indheessa leemmana waleessuu jennee hunda isaa waamnee fixuu dadhabullee tokko tokko akkanatti mul'isuu hin dandeenye jechaadha. Mee waa'ee hurka sanaa naaf himtuu laata? Hurkachirra jiru. Kuni maa inni duumessa. Duumessi kun bubbeen asiin jiru kallattii kibba bahaatii fi kaaba dhiyaatti kan deemu innaa asitti wal morku akkana dhaabata jechaadha. Baay'eetti qorraa jira. Bosona haraarraa ol bubbisaa jira jechaadha. Naannoo kana amma miidhagina addaa waan qabuuf daawwattoonni guyyaatti jiddu galeessan 41 daawwataa jiru. Guyyaatti jiddu galeessan 200 illee gaafa jiru 300 illee gaafa galu jiru. Kuni waan adda isa godhu jechaadha. Amma as keessa bineensonni jeedalli diimtuu fa'aa jiru. Jeedalli fi diimtuu amma asii gadi jiru. Gara bosona irraa immoo gabbuutu yoo ta'e leenca fi qeerransa fa'aa argatta. Leenci turas? Jira. Bosona irraa keessa leenci jira. Qeerransi jira. Yeeyyiin jirti. Kanaaf simbirroonnis jiru. Simbirroota gosa 310 keessa 90 kan ta'an warra baqatanii dhufanidha. Akaakuudhaan beekamu baay'inaa miti. Akaakuudhaan jechaadha. Kanneen keessaa immoo warra marartee ta'anii biyya keenya keessa dhufa argamanidha jechaadha. Keessattuu immoo isaan kuni haroowwan baddaa kana keessatti waan fayyadamaniif iddoo jireenyaa fi walmoo isaanii waan ta'eef kuma salphaatti jiraatu jechaadha. Daawwattoonni keenya kaa iddoon kun adda waan ta'eef nullee simachuudhaaf qophaa'aadha. Mootummaan illee xiyyeeffannaa guddaa kennee misooma bu'uuraa adda addaa dalagaa jira. Qabeenyi jirullee qabeenya hanga dhageettanii fi karaa adda addaatiin argatanii ol waan ta'eef kotta daawwadhaa isin jaalannaa. Amma sitti foomtii malli keenya. Egaa daawwattoota Finfinnee irraa magaalaa guddittii Oromiyaa irraa kiiloomeetira 430 ol imallee godina Baalee magaalaa Roobee irraa immoo kiiloomeetira 32 imallee magaalaa Aanitti Gobbaa irraa immoo kiiloomeetira 20 ol imallee keessumattuu immoo diriira lafaarraa meetira 4,000 ol immoo gubbaatti argamna. Turtiin keessan ammas nooliin haa ta'u kan daawwachaa jirtan EMN Plus imaltuu Finfinnee keenya imalli keenya ammas fufaa bu'aaraa bashannaan nooliin turaa jiran haa deemu. Dhugumatti Oromiyaani jechi badhaatu uumamaan badhaatu jedhu akka isheen ibsinee as ga'eetan keessumattuu godina Baalee geetan kan hin bare maaliif maal daawwadhee maal dhiisuu jechaan jira guyyaa guutuu imalaan oolee amma garuu gara dhiyaati jalqabaa haga dhumaatti wantoota garaagaraa daawwachaa turre akkuma ilaaltan daawwattoota keenya amma immoo eessatti argama seetan paarkiin biyyaalessaa gaarreen Baalee bilookiiwwan garaagaraati kan inni qabu achi keessaa tokko geessee graasland yookiin immoo lafa margaa geessee kan jedhamudha.
As keessaa wanti adda ta'e tokko maalidha? Daawwattoota keenya wantoota garaagaraa lamadha iddoo kanatti kan mul'atu. Asirratti lafa diriiraa yookiin immoo bineensota garaagaraa salphumatti ilaaluu dandeessu. Egaa ija kaameeraa keenyaan bineensota garaagaraa ilaalaa daawwachiisaa turre quruphiin jirti, karkarroon jira, dabalatees immoo gadamsi illee jira. Asitti salphumatti ilaalamuu danda'a. Namni asii karaa kanarra dhaabbatee salphaatti bineensota hedduu akka ilaalaa jirtanii gamas mul'ataa miti. Gamasii bineensota garaagaraatu argama. Wantoota hedduutu jira egaa akka waan dhiyootti ilaaltanii sirrimatti miirri isaa yeroo sirriitti ijaan ilaaltanii baay'ee waan namatti toludha. As ijaaf ijatti bineensota garaagaraa salphaatti argamuu hin dandeenye gaarreen Baalee keessatti akkasitti ilaaluu ni danda'ama. Inni kan biraan gaara asii ol jiru gaara kana keessa dhaabbatamee yookiin immoo geessee giraaslaandii kana tabba kanarra dhaabbataniitu as keessatti bineensonni hin argamani. Kana bineensonni argaman lafa isa kanarrattidha yookiin immoo isa gajjallaa kanattidha. Tabba kana keessas bineensonni jiru. Garuu immoo bineensonni tabba kana keessa jiranii salphumatti hin argaman. Kanaafuu tabba kanarra dhaabbachuudhaan salphaatti asitti gadi ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu lafti asuma ta'eeyyuu bilookii kana keessaa yoo gaarreen Baalee bilookii adda addaa qaba. Bilookii geessee kana keessatti amala garaagaraa lamatu jira jechuudha. Kan bineensonni salphumatti ijaan akka barbaadame argamuu fi kan immoo bosona qabu akkas bosona dheeraa qabu asirra dhaabbatanii gadi ilaaluu ni danda'ama. Garuu bineensonni bosona isa kana keessa jiranii argamuu hin danda'amu jechuudha. Daawwattoonni daawwachaa jiru, suuraa ka'aa jiru, bashannanaa jiru. Kanneen immoo kaameeraa isaaniitiin qabatanii immoo viidiyoo garaagaraa hojjetanis ni jiru. Miirri daawwattootaa maal fakkaata? Bineensota garaagaraa akkas gaarreen Baalee keessatti ijaan arguun miira akkamii qabaa kan jedhu gaafannee immoo miira isaanii kan simbiraan geenyu ta'a nu faana tura. Akkam jirtu? Nagaa qabu. Qorrite fakkaata maanni? Baay'ee qorra Baaleen baay'ee qorra. Amma sitti gadamsa kana ilaalaa qorritti dhaga'amaa dhuguma? Gadamsichi himtuu sodaan isaa qorra. Garuu waliin barree labar. Abiyootiin jedhama. Ani Olifaniin jedhama. Abiyooti silaa quruphee tokko argiteetu duuka fiiguuf turte. Maannoo isaa? Quruphee argitee hin beektu jalqabarra? Finfinnee keessa qurupheen hin jirtu. Finfinnee irraa dhufte? Finfinnee irraa. Kanaafuu quruphee jalqabaaf argitee moo? Yeroo jalqabaaf hin agarre garuu erga inni argee baay'ee tureera. Gara baadiyyaa irraa gara magaalaa erga dhufee tureera waan ta'eef argee baay'ee gammadee. Baay'ee Baalee keessatti wanta haaraatu argama. Maal fa'aa argitee guyyaarraa? Wanta hin argine jira. Ani waa baay'ee argeera daawwattoota tokkos argisiiseera. Mee kan kee immoo ijaan hin argine yookiin iji kaameeraa koo kan hin argine yoo jiraatu? Amma saannatee deemnee tuqaan argee. Hantuuta lafa fiiddu sana moo? Hantuuta miti dur. Hantuuta jechaan ture baran. Tuqaa jedhama. Hantuuta irra xiqqoo ishee ol guddaadha. Inni kun iddoon itti dhaladhe illee waan jiruuf argee garuu baay'ee na ajaa'ibe. Jeedala diimtuu argeera. Baalee dhufanii jeedala diimtuu sanuu paarkii daawwatanii. Tulluu diimtuutti gaafa ol baatu baay'ee jeedala diimtuu babbareedeetu jira. Achi isaanii ilaalleerra. Achitti haroowwan hedduun argee bishaan baay'eetu jira. Suuras akka malee kaatuuf. Suura baay'een ka'ee tulluuwwan isaa wal qabatudha. Samii fi lafti waan wal tuqeessitti fakkaata beektaa? Tulluu diimtuu achi ol siqeet baay'ee namatti tola. As feemo kun argitee taatumtuu gadamsa argine. Gadamsa jedhama miti? Gadamsa. Gadamsa jedhama. Gadamsa argine. Waan biraan illee dhokate sa'aatii isaa xiqqoo gara dhiyaati malee baay'een akka jiru abdiin qaba. Gara keetti dhufuuf hin jira. Mee paarkii hedduu qabdi Oromiyaan biyya badhaatudha. Har'a immoo Baalee jirra mitiire? Mee Baalee keessaa waan hedduu daawwanneerra. Daawwannaan akkam ture jalqaba? Dhugaa dubbachuuf daawwannaan baay'ee bareeda ture. Ani yeroo jalqabaatti fannii as dhufe paarkii kanas kanan daawwadhe yeroo jalqabaatti fi qabeenya uumamaa Baalee qabdu jecha nan nagaa ture qabatamaa dadasitti hedduun argee baay'ee natti toleera baay'ee bareedaadha. Waan addaa maal argite? Wanta nuyi arguu hin dandeenye as dhufanii waan hedduu arguudha yookiin utuun argin deemuun cubbuudha. Waan addatti waan isin argitanillee argi jedhee yaadu garuu
gaara sanatti irratti ol bahee haalli qilleensa naannoo sanii Inqorra garuu akka inqorra jedhanii sanii olitti eegenne dhufee irrattis gara baaleetti deddeebiin koo waan hin oolle. Kanaafuu kanaan booddee nan dhufa jechaadha. Nan dhufaa baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf haalli waan nu ilaalle qabeenya uumamaa naannoo kana jiru lafa yoo ilaalte waan addaa argita. Samii yoo ilaalte waan addaa argita. Bishaan bakka hedduutti argineerra bishaan akkatti siin jira yaadeen beeku bineensota bosonaa. Kanaan dura dhageesse kana har'a ijaan argite maalidha har'areef? Anamma quruphee har'umaan arge dhugaa dubbachuuf gadamsa har'umaan arge karkarroo kanaan dura argee beeka. Ani quruphee ari'aata guddadde. Kanaafuu si faaraa miti jechuudha. Iddoo yeroo isaanii inni ariitta duraan jettu nu qabee nu nyaachisuuf natti fakkaata. Ariinee qabne nyaachuu guddanne kanaaf ani karkarroodha kana dura argeen beeku. Har'a argitee jechuudha. Argee karkarroo maal akka fakkaatu footoon suuraadhaan kanan beeku qabataman irraa argeera baay'ee natti toleera. As keessatti immoo gadamsa dura argee kana duras argee beeka garuu immoo gadamsa mana argee beeku guddaadha baay'ee jalqabaaf guddaa argite jechuudha. Walumaa galatti dhufaatiin keenya kuni waan baay'ee argee. Kanaafuu kottaa daawwadhaa ittaan daawwattutan. Kottaa daawwadhaa qofa odoo hin taane asii hungalina jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Biqiloonni hundi asitti argaman iyyuu qabanaan biqiloota akkasii kanaan dura argeen beeku. Wayyoo na sodaadhaaf garuu waan natti dhufe natti fakkaata. Dhugaa daawwattoota waan natti dhufe fakkaata. Wanta ta'etu marga keessaa akkas jechaa dhufe natti. Waan xiqqoodha garuu na sodaadha maalumaafuu daawwattoota keenya egaa as keessa buli naan jechaa jira garuu na sodaadha bineensa as keessa jira hedduun isaa as keessa jiru. Bosonuun tokko as keessaa gadamsi tokko as keessaa gadi ba'ee ture sila dhugaa. Ammayyuu sodaachaa ture achirra dhaabbadhu natti gadi dhufadhee sodaachaa ture garuu biqiloonni isaa namatti tolu baay'ee hawwataadha margi isaa namatti tola qilleensi isaa fooliin marga kanaa fooliin biqilootaas keessa jiranu hedduu dhugaa hawwataadha hedduu hawwataadha. Egaa maali kana mana keessan duwwaa teessanii daawwachuun kun cubbuudha. Egaa daawwattoota koo kana jedhee sana jedhee sin daawwachisee fixuu hin dandeenya dhugaa dubbachuuf keessaayyuu bahuu waan hin dandeenye natti hin fakkaanne baay'ee namatti tola waan ta'eef sanuummoo urgaan biqilootas keessa jiran iyyuu hedduu nama hawwata dhugaa. Ajaa'iba! Maal sin daawwachisee maal dhiisiree daawwattoota koo maalumaaf iyyuu paarkiin biyyaalessaa yookiin immoo qaama paarkii biyyaalessaa Gurra Baalee keessa argamu keessaa tokko bosona isa kanadha. Bosona isa kana keessatti bineensota hedduutu argama. Gaarreen kana keessa kan salphaatti mul'achuu hin dandeenye yookiin yeroo hunda namoonni ijaan arguu hin dandeenyedha. Gama sanatti immoo akka barbaadan isa sila isinitti argisiise akka barbaadan yookiin immoo namoonni akka barbaadan iddootti arguu danda'anidha. Maalumaafuu daawwattoota koo turtiin godina Baalee keessatti iddoowwan hawwata turizimii daawwachiisaa qabu hin xumuramne. Maaliif paarkiin Baalee yookiin Baaleen iddoo hawwata turizimii hedduu qabdi. Garuu immoo sa'aatiin na daangessee muraasa isaasin biraan ga'uuf yaaleera. Garuu immoo iddoowwan hawwata turizimii as godina Baaleetti argaman kutaa biraatiin immoo qabadhee kan isiniif dhufuta. Turtii keenyaan akka bohaartan keessumattuu na waliin paarkii biyyoolessaa godina Baalee akka daawwatan abdii guddaan qaba. Qopheessituun qophichaa Anayyaantuu Geetaanan ture. Nagaa naaf taasisin jecha AMN+ waliin darbee gaarii qabaadha.